Baharii hedduu galatoomii akkasuma sammuu kana wantoota garaagaraatti deemaa jira. Sumayyaa Tasfaayillee akkasuma bultii ijaaruuf deemti. Baharillee haadha mana isaatti nagaan deebi'u akkasuma ilillii intala ilillii jedhamtu fashaleessu deemu. Baharii maaliif hedduu galatoomii jedheeni ture? Baharii hedduu haa galatoomu hanfaatu. Baharii viidiyoon inni Fatiyaa irraa waraabe himuutu akkasuma ammallee odeebiitii haadha sabboontuu qabatee waa'ee haadha sabboontuu fi akkasuma Baharii galateeffachuu fi Sumayyaa Tasfaayillee asuma koongireensi bakka gammaddee baga gaa'ela keetitti seentee jedhaani wantoonni as keessatti wal qabatan Baharii Fatiyaa yookiin ilillii akkasuma mootuyyuu Sumayyaa Tasfaayee viidiyoo nama tokko keessatti yookiin dhugaaf miidiyaa jedhamtu keessatti akkasuma dubartoonni furdoo fi dhiirri furdaa waa'ee isaallee dubbattee jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha hordoftoota maatii mana deemuuf asuma viidiyoo kee laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa hin dagatina. Haraa viidiyoon nuti waliin qabannee isin namoonni yaada qabaattan yaada keessan, namoonni qeeqa qabaattan qeeqa keessan, namoonni koomentii bareedaa barreessitan koomentii keessan itti fufaa isin jedha. Sumayyaa Tasfaayeetii fi akkasuma Baharii ilillii akkasuma wal qabatee akkasuma abdii jechuudha. Haadha sabboontuu abdiin qabsiisee jira haadha sabboontuutti. Dhaamsi kiyya kun immoo haadha sabboontuu otoo bira naagee hedduu takkatti gammada. Kanaafiyyuu Baharii guddaa galatoofachuu kan barbaadu intala sanarraa viidiyoo hojjetee haati manaa kiyyaanaaf haadha kiyya akkasii waan Fatiyaan na heeyyamteen alatti wayi dhiira gara. Baharii dhalaan kanaaf jaalatti jechuudha. Amma achi Fatiyaa dhaamsi anis dhaamu Baharii nama tokkoof hin heeyyamin. Baharii nama tokkoof hin heeyyamin. Abbaa manaa keetii kalaasingaa ka dura darbe carraadha. Inni carraan darbe carraa kana sadaffaa itti seente taana sun si dhumatti. Mataa keetiin likkin jirre. Situ ofii keetii abbaa manaa kee dubartii biraatti kenna. Murteen kiyya kana jechuudha. Fatiyaan viidiyoo tiyya tana xiqqoostaatu dhageeffachuu qabdi. Amma gabdee Baharii dhalaa takkaan dabarse miskiinummaa kee gati miskiinummaan ati miskiinofte duuba albee taatee qaramtee sitti dhuftee si qalaa jirti morma sirraa buusudha. Abbaa manaa kee fudhachuu jechuun dubartiin harka kee kanarraa nyaattee harka kee kanarraa dhugdee abbaa manaa kee sirraa fudhachuu jechuun si jeesudha si qalti si jeefte. Intalli mana kee keessa teettee sitti dhaadatte gaafa Baharii harkaan gaatte akkasii dhumatti beekidha. Kaitti haanu Sumayyaa koongireensi bakka gammaddee isin jenne bakka gammaddanii isa Sumayyaa dhumarratti otoo deebina inshaallah haadha sabboontuuti. Haati sabboontuu hojiin isiin hojjettu baay'ee kan nama jibbisiisu. Tokkoffaa haati sabboontuu dubartii abbaaf haadha isii biraa baate irratti murteessuun jireenya ilma namaa keessa hamma dandeetti dubartii harka isii jirtu malee dubartii harka isiitii baate irratti tarkaanfii fudhachuu hin dandeessu. Sababa isaa takkaan isinii. Fakkeenyaaf dhalaan takka gaafa abbaa bira mucattiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf caaltuudha. Caaltuun gaafa karaa Yaman dhuftu kophaa isii dhufti. Kophaa isii karaa kana deemtee dhufti. Wallaaltu miti beeytuudha jechuudha. Maaliif namni tokko waggaa 18 gahee taanan uftandee jiraata. Keessattuu nama biyya keenya keessatti namni biyya keenya dhagaa mukatti bu'ee jireenya isaa keessatti maatii wajjin waan hunda dalagee cimee hojjetee uftandee jiraata. Waggaa 18 ijoollee waggaa 15 ijoolleen biyya keenya akka ijoollee biyya arabaati miti. Ciccimtuu jajjabduudha jechuudha. Wallaaltuu miti beeytuudha jechuudha. Kamtuu wantaa fi garaagarummaa qabdi. Karaa baasuusitu beeka jechuudha. Mucattii karaa dheeraa kana deemtee dhufte ammallee abdiin isiin akkamitti of eeggachuu dadhabde nama miidiyaa tokko taate haati sabboontuu akkamitti yeroo hunda poolisiin deemte akkamitti yeroo hunda abdii hin qabsiisaa jettee deemte. Wanni kun ammallee biraan kanarratti hojjetee maaliif sammuu isii keessatti yaaduu dhabde. Intalli tuni hoo hamma ammaa kanatti wanna kana abdiin faarqa qabaachuu otoo beektu isiin wanna kana hamma dhugaan dhifa bahutti otoo abdiin nuuqachuu feetu ta'e ni keenya hidhamu hin ta'u jette sirriidha ni keenya hidhamu. Intala takka erga ulfoofte odoo ni kan qabaatin erga ulfoofte hamma isiin deettee jettutti malee dhaltee jettutti malee ni keenya hin hidhamu. Ilmi suni isii waamama intala sanii waamama waan ta'eef kana namoonni beeka abdillee ni beeka garuu akkamitti biraan kanarratti hojjetuu dideettee yaaduu ditte. Anni maaliif ta'e akkasuma gataagumni gatarratti dhayitee bilbiltee ni qabna na gargaara akkuma gaafa dura achi goote. Haadha sabboontuu nama irraa nyaattee irraa dhume tokko luma abdiin kan akkas dalagu taate wanna kana eenyutu itti rakkata
abdiitutti rakkata. Maasiyaa kana hundumaa abdiitutti rakkata jechuudha. Kana ati mootu otoo beektu akkamitti namuma har'a wajjin nyaattee walirra wajjin dhoodatte akkamitti poolisii biyya ambaatitti hiisu. Wanni kun immoo biyya san keessatti yakka keessallee guddaa. Dubartii takka rakkoo bu'u jechuun biyya san keessatti rakkoo hamaan ana caalaa sintu beeka jechuudha. Odoon achi keessa jiraata. Maaliif yeroo hundumaa gara poolisii fiigdi? Maaliif yeroo hundumaa ijoollee kanarraa rakkoo? Gaaf dura hajji hiisiftee duuba fiiganii erga si harkaa keeketti jedhanii kufan jechuudha. Fakkeenyaaf Mustafaan gaaf intala takka wajjin deeme maaliif Mustafaa akkas godha jettee hin dubbanne har'a abdii maaliif hiisisuuti? Haadha sabboontuu ijoolleen tun ijoollee keeti. Mustafaallee, Hajjillee, Abdillee, Sa'idullee. Oduu fakkeenyaaf Sa'id amma fakkeenyaaf biraan irratti hojjetee Sa'idoo anaatu hojjetti baasee akkana godhe jedhee haadha sabboontuu sanallee dhugaan godhatte miti. Dubbiin akkasii miti haadha sabboontuu hunduu gongorii. Waan kana intalli tuni eessa hamma ammaa akka jirtu tarii yookiin akkuma jedhan Saa'udii keessa jiraachuu dandeetti. Tarii immoo achuma keessa dalaga. Namni yeroo biyyaa bahu dhuguma dubbachuuf waa dalaganna of fooyyessina maatii keenya fooyyessina jennee nuti dubartiin dhiira caalaa akka yaadnu beeka. Haadha sabboontuu kana jetti dhagahamuu qaba. Gaafa caaltuun intala sabboontuun ta'e Mustafaa caaltuu wajjin dhagatte hajji eenyu maqaan isaa Mustafaan qabsiisetti maal dubbate? Har'a mucattii kanaaf abdiin qabsiisetti waan kana mucattii kana argachuuf ati odumaa ta'eyyuu ijoollee kana gargar fageessitee isillee yoo dhuftellee oduu poolisiin hin taane karaa seeratiin jaarsa jira bakka hundaayyuu jaarsi hin jira. Achiin Sa'idoon bira jira Sa'idoo facaafu yookiin jiraachuu danda'a. Akkamitti akkasitti sammuun kee yaada haadha sabboontuu garuu dhiifama naa godhu. Maaliif si kabajas si jaaladhas jechuudha. Garuu mootiyyuu waan akkasii san hojjechuun kee sirrii miti isin jechuu barbaada. Gara Sumayyaa Tasfaayeetitti yoo isin darbinu Sumayyaa Tasfaayee gaa'ela jaalachuu isitirratti hedduu tagagammanne haa ta'u malee garuu Sumayyaa Tasfaayeet irratti Ooroo yookiin dhugaaf miidiyaaf akkasuma Ooroo 44 waan tokko dubbattee jirti. Shamarran keenya dhaamsa dhaamte. Dhaamsi isin dhaamte dhaamsa bareedaa dhaamte. Dhaamsi bareedaan isin dhaamte dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokkotti ani keessa kiyya jiru jechuudha. Wanni isin dubbattee isin garuu qoosa ta'ee jirtee dubbattee Ooroo hedduu galatoomii shamarran namoonni viidiyoo keessa yoo ilaalan kan ta'e barumsa guddaarraa argata. Shamarraniif maaltu barbaachisaa? Akkamtu isaan barbaachisaa? Shamarran takka takka akkatti uffattu akkatti dibattu dhabdee rakkattullee shamarran takka takka qaama isaanii jechuudha. Injiraamitaan ijoolleen tokko tokko qaama isaanii kana eeggannoo hin godhan. Maaliif bakka injiraamite akkanumatti zim jennee otoo nama jalagaan heerumanii nama jalagaa hin ta'iniittu akkanumatti sheeppii qaama isaanii eeggachuun dirqama jechuudha. Maaliif hojjettanii sheeppii qaama keenya eeggachuun waan dirqama ta'eef ataa wantootuma ta'e nyaatuun hin barbaachisu. Namoonni tokko tokko yookiin nyaata gabbata yookiin yaada gabbata. Garuu wantoonni shamarran irraa barbaachisu yeroo uffattu irraa barbaachisu yeroo deemtu irraa barbaachisu waan feeti diradhu kanas diradhu. Waan feeti ka diradhu shamarran irra maanne qaama sheeppii qaama isii eeggachuun dirqama jechuudha. Shamarran takka qaama isii eeggachuun dirqama. Zim jettee akkuma dhufee nyaatu zim jettee akkuma dhufee akkuma yaada kiyyaa miti yaada maal jettee eeguutan qaama keessa sirriitti eeggachuun dirqama kee. Kuni beekee dirqama keeti. Maaliif yoo jettee dubartii raakkistu bareeda. Namallee footoo badheettis otoo hin ta'in abbaa manaa keetiifuu sirrii miti. Amma Oromoon achitti waa jettee turte jechuudha. Dhugumatti ilaaleen ture garuu irraan dubbanne. Sirriidha. Ani mootuyyuu ilaala shamarran tanaa shamarra furfuddoon. Haa ta'u garuu ijoolleen keenya akka duraanitti miti. Amma sirrii jijjiiramanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf suuraa kee tokkotu jira. Suuraa kee yeroo gara waggaa meeqa duraatti jira. Suuraan kee suni suuraa kiyya jechuudha. Dhugaa jechuun ana jettanii beeku jechuun biyyi iddoon tokko bakka sitti tolutu jira. Keessattuu yeroo amma fakkeenya biyya tokko seentutti waggaa takka lama keessatti qaamni kee ofiinsi dabala. Maaliif yaada hin qabdu hojjettaa nyaataa nu jechuun likkii jechuudha. Gaafa garuu of bartee irratti of bartee maal irratti jijjiirama fidaa deemta.
dhugumatti ani suuraa keessanii fi suuraa mucaa sanii yeroo laalu fakkeenyaaf Sumayyaa yeroo laalu Sumayyaan furdoodha. Abbaan manaa ishillee kaadhimaan ishillee furdaadha jechuudha. Achirratti dubbatte Oroon achirratti kaasee dubbatte hin ta'u shamarran irraa dhugumatti hin ta'u shamarran irraa furdiin hin bareedu. Shamarran jechuun akkuma dhiirri barbaadu sana garuu jiddu galeetti garuu guutumaan guutuutti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Furdiin hin barbaachisu. Furdiin wallaahi lazim waan tokko namaa godhu jechuudha. Furdiin ani hin beeku wallaahi lazim. Ama uummanni kun jechuudha uummanni nuti adiin bunuu qaama isaa dubartii akkaan jaalladhu takkatu jira. Dubartii hojiin isii sarraatanyaa caalaa hojjettu. Dubartiin suni akka jedhe isitti mukamu mudhiin isii qaama isii guutuun uf eeggannoo cimaa goote waan hundarratti uf eeggannoo cimaa goote akkasuma ijoollee sillee akkasumatti jechuudha. Akka makiinaa kan ta'e dalatte jechuudha. Garuu namni utuu hojjetuyyuu keessa ispoortii hojjeta. Keessa maal jecha nyaata yeroo nyaatu fakkeenyaaf yeroo gara kilaasii keessatti seentu qaama kee bakka injiraa miti akkanumatti jechuudha. Hamma dandeettiin jechuudha. Amma namoonni tokko yeroo dalaguu kana dalagan kaifatan jira miti dalaguu yeroo dalaytu akka makiinatti dalagi maal qaama keessan ispoortii jira. Dalaguu dalaytu hin tuffatin dalaguu dalaytu hin ifatin. Amma nuti jabinni nuti qabnu uummanni ni qabnu nuti jabinni qabnu dhugumatti sirriitti jabinni qabnu. Maaliif ree jabinni nuti qabnu hojii ni hojjanna biyyatti ni hojjanna biyyaan baadiyyaa ni hojjanna. Maaliif ree kuni qaama keenya jabeessaa deema. Qaama keenya jabeessaa deema jechuudha. Garuu namoonni tokko ni ifatu. Fakkeenyaaf amma ijoollee miira baateef asirratti hanga baratanii ijoollee biyyaan baatuutiin namoota bakka akkanumatti of gadhiisan jira jechuudha. Qaama ofii kana of ilaalle as bichaa uffattee asumatti bakka amaasii godha of bichaa uffatte uffatni bichaa uffatte fakkeenyaaf Sumayyaan odoo sheeppii isii qaeedu ta'e ajaa'iba bareeddi ajaa'iba keessallee jechuudha. Mul'atti wayiitti gisee heeri tokkotti heeruma galuu hedaa jettee yaada keessa galuuf yaada gootee bakka baay'ee tokko cinqamte jechuudha. Baay'ee tokko cinqamte garuu mootuyyuu cinqamte gaafatti bakka injiraa miti akkanumatti namni waa biraa miti yeroo namaaf ture nu garagara. Haala kee gadi mucaan suni kanas gaafa galtutti isiin suni kiiloo meeqa taate isiniin jedha jechuudha. Kanaaf jijjiirama agarsiisa. Ijoollee shamarranii abadan hin fudhatinaa. Furdin hin xaamu waggaadha. Ani furdoota yaa rabbii kiyya. Kanaaf furdin hin barbaachisu. Furdin isinirraan eegamu. Ijoollee shamarran dhibbumaan dhibbate hamma fedhe furdatu irraan bareeda. Hamma fedhe waan fedhe diratu jaalala ciccittuu yoo dirate irraa bareeda. Garuu shamarran immoo ta'e wallaahi furdattee taanan uffanni isirraan bareedu. Waa fedhe amma fakkeenyaaf yoo malaaltan akkanumatti ijoollee furdoo. Fakkeenyaaf haati faatee maashaallah jedhee garuu ani Sumayyaarrallee maashaallah jedhee haadha faateetirrallee maashaallah jedhe furdin isaa. Garuu amma fakkeenyaaf haati faatee utoo qal'attee maashaallah tabaarakallah akka Sumayyaan jechuudha. Kennaa bareeda jirti kennaan bareeda. Ani ijoollee shamarranii hundumarrattuuyyuu hin furdinni hin barbaachisu. Uf eeggannoo godhaa warroonni furdattanii ammarraa qabaa dalagaa harka keessanii socho'aa. Zim jettanii hin jiru. Uf eeguun barbaachisaadha. Sheppi keessan eeguun barbaachisaadha. Kana isin dhaamaa hordoftoota kabajamtoota ta'e. Inshaallah yoo dandeettan hamma dandeettan 35 45 40 bakka 40 bakka neqa. Maaliif socho'uun bareeda. Siifillee akkasii qaama keetillee fakkeessu hojii keetillee fakkeessu jechuudha. Feeda akka makiinaa asillee waatu sillee waatu. Maaliif qaamni kee bakka waan isii gurguru jechuudha. Kanaaf yoo natti mufattan taate namoonni fufurtaan akkiyya. Yoo natti mufattan taate dhiifama namoonni fufurtaan jechuudha. Natti mufatina walumaan jechuudha. Anallee furtuudha. Inshaallah. Akka kanatti 35 akka galu. Abdii qaba. Oroo na dhaggeeffatte ta'e akka kee ta'uun barbaada. Abboo lakke. Oroo ati mul'uma qallattee Sumayyaa maal arrabsite?
Kanarratti jechuudha of eeggannoo godhaa yeroo heerumanii dhalanii namni abbaan manaa kiyya bakka nan barbaa na jaallata akka fedhan of gadi dhiisu ijoollee hedduutu bakka yani yeroo heerumanii jedhan kalas of gadi dhiisan sababni isaallee maaliif dhalanii wancaan abbaa manaa isii gara biraan laalu jettee jedhu wallahi dhiirri laalte dhiirri bakka dhibba laala ati dhalte ati dhiira 4 dhale shaalba dhiira 5 dhale 10 dhiirri dubartii of gadi dhiiftu irratti fitti tabiraa bira deemti maaliif isiin of gadi dhiiftette kanaaf asuma jechuudha viidiyootti aanutti hamma walitti deebinutti viidiyoo keenya laayikii share gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatina koomentii moonaa barreessa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuu fi share gochuu hin dagatina ana munaa dintamii afur kanaaf hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bye 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 isin jaalan akkas godhani hin beeku ani